Egaan obboleewwan kiyyaa amma immoo akkaataa itti gartee introo maaker dalagatan isin barsiisaa. Introo akkamitti dalagatanii introo dalagachuudhaaf maaltu nu barbaachisaa, kompiitara moo bilbila qofa nu barbaachisaa isa jedhuu fi lakkii bilbila qofa si barbaachisaa siin jedha. Dafiitii introo kanaa introon kun kan dalagamu appilikeeshinii gadi hin buufamu. Hubadhaa, appilikeeshina gadi hin buustanuu. Kan appilikeeshina gadi buustanuu watermarkii qabaa. Watermarkii jechuun beeksisa gartee jechuudha. Aappii sanaa qabaa. Fakkeenya akka gartee inshoot fa'aa, akka kiinmaaster fa'aa akka gartee jechuudha. Intro jedhamu fa'aa beeksisa qabaa. Inni kun immoo waa hundarraa onlaayinii irratti hojjetatta. Viidiyoo barbaadde liinkicha achi kaa'attanii san booda achirraa yeroo barbaaddanitti bifa barbaaddaniin haala barbaaddanii fi haala isin gammachiisuun introo dalagatuu dandeessu. Amma anas keessaan qaba waan kana. Saamsing Note keessaan qaba. Dhaqeen isin agarsiisa jechuudha. Amma liinkii kanaa eessan isiniif ka'aa? Koomentii viidiyoo kanaa jala isiniif hin ka'aa. Isin isuma irratti tuqxanii dhaqxanii kallattiidhaan osuma viidiyoo kana daawwattanii hojjetattanii dhuftanii isiniin jedha. Isa kanaan isin ka'aa jechuudha. Kunoo gaditti cuqaastan iddoo kana jechuudha. Maaleesh dhiifama. Al tokkitti gaduma cuqaastanii jechuudha. Inni iyyuu qaxxitaa jedhan warra Amaaraa. Kallattumaan eessa isin geessaa? Bakka kana isin fida jechuudha. Yeroo sana maal gootan? Get started for free jettuu kanarra tuqxan. Hubadhaa, iddoo biraan tuqxanu bakkattii kana tuqxan. Hubattanii? Get started for free kanarratti ni tuqxanii ni eeggattan. San booda bifa kanaan isinii fida. Yeroo inni fuula kana isinii baasu isin bakka kanatti uma tokkitti illee hin guuttanu. Waan akka ittiin guuttanu bira tartaniif iyyuu iimeelii keessan gartee bakka with Google account jedhu kanarratti ni tuqxanii jechuudha. Yeroo sana iimeela keessan isin gaafata. Haala isaan amma iimeela kiyya waaniin paablik gochuun barbaannee fi iimeela kiyyatti guutee dhufeeran isiniin jedha. Yeroo sana akkam gootanii bifa kanaan isinii fide jechuudha. Bifa kanaan ogguunni isinii fiduu get free plan bakka jettu kana tuqxan. Hubadhaa, osoo bakka tokko naqiin akkasitti yoo isinii fide, yoo akkasitti isinii fide yeroo isin kallattiidhaan tuqxanu get free pilaanii kanarratti okee jettan jechuudha. Inni eeggattan ammas. San booda fuula biraatti isin dabarsa isa dhumaatu welcome Haniifaa jedha. Haniifaan maal ture? Iimeeel kiyya ture jechuudha. Yeroo kana akkam gootan? Gadi ooftan. Asirraa gadi ooftanii kun hundiyyuu pilaanii dalagamee jirudha waan ta'eef isin uma tokko dhiistanii ishee kam tuqxanii free pilaan isii jettu kanarratti ni tuqxanii jechuudha. Kun bakkuma kanatti amma kallattiidhaan fuula ittaanutti isin baasaa jechuudha. Yeroo inni fuula ittaanutti isin baasu xiqqoosisuuta akkasitti oolooftanii dhiifama gadi bu'een harka. Amma introo dalagachuudhaa fi isa kanatti dalagachuu barbaaddanu roobootii kana jechuudha. Isa kanatti dalagachuu barbaaddanu amma ani immoo ishee kam isin garsiisaa? Mee ishee kana isin agarsiisu jechuudha. Uma itti fayyadamuun isin agarsiisaan waanyummaa tokko hin qabu. Irratti tuqxanii akkas ni eeggattan, ni bantan garsanii. San booda buna akkatti ilaaltanii viidiyoo ni banuu. Maal gootan? Kunoo bakka kana tuqxanii jechuudha. Hubadhaa, bakka kanatti tuqxan. Bakka kanatti tuqxan. Irra ilaalaa. San booda suuraa itti baasisanii jedhu. Hundi isin gaafatu suuraa introo muraasa isin gaafata. Suuraa isin gaafata kun akkasitti jechuudha. Suuraa naaf kenni isiniin jedha. Suuraa kennitaniif jechuudha. Suuraa jalqaba edit gootanii jirtu. Mee fakkeenyaaf ani Mahamud Alasanaati haa kennuufi. Habiibi irraa kana kennuuf memme san booda
next dan isii jettu waan tuqxanii jechuudha. San booda proceed kana ni tuqxanii as tuqxan jechuudha. San booda akkasittiin iyyuu jalqaba suuraa kana nan irraanfadhee jalqaba maal gochuu qabdanii saayizii isaa sirreessuu qabdan bilbila keessan keessatti bifa saayizii kanaan bifa kanan caalletti sirreessuu qabdan gartanii jechuudha saayizii isaa. Anamma waan isin agarsiisuu barbaadee fi san booda full screen ta'e isinii mul'ata. Neekistii tuqxanii neekistii bakka jettu kan tuqxanii dhumatu jira jechuudha. Neekistii san booda maal isin gaafata amma isa dhumaarratti viidiyoo kalaquudhaaf jecha asitti short tekstiin jedha. Kunoo barreeffama gabaabduu barreessi jedha lakkoofsa tokkoffaan short tekstii kana irratti fakkeenyaaf beddellee jedhu beddellee miidiyaa niitoorkii jedhu maayintaasitii irratti immoo jechuudha yaada gadii kana irratti immoo sabskraayibii godhaa keessanii barbaaduma tokko jechuun ni qaba jechuudha. Iddoo kanatti subscribe godhaa jettu iddoo kanatti. San booda dhumate jechuudha. Dhumatee maal gochuu duwwaatu nu hafee seef gochuu duwwaatu nu hafee jechuudha. Yoo barbaaddanii sagalee isaa asitti jiruu dandeessan sagalee waan kanaadha. Ani immoo waan daqiiqaan dheeratuu fi 720 isii jettu kanarratti okee ni jettanii isinii galee. San booda bakka kana tuqxan dhiifama godha. Kireetii kana gootanii yeroo akkasii beeksisa akkasiitu isinitti dhufa. Beeksisni gariin isinitti dhufa. Beeksisa sana biratti dhiiftanii bakka gartee bakka kana tuqxan kunoo bakka kana kunoo aywa. San booda beeksisni kallattumaan bilbila keessan irra seenaa bira tartan amma weelkaam haniifaa isiniin jedhara hojjetamee jira jechuudha. Ilaa wanni isin beekuu qabdanuu isiniif in eegdani kun akkasitti wanni isin beekuu qabdanuu yeroonni iddoo ammaa xumuraa kana geessanuu isiniif akkasitti fiduu dhiisuu ni mala. Waan inni as keessa duraan turee fi kallattumaan na fidi beeksisa wayii isinii fida. Beeksisa sana irraa kuffisaa deemtan. Eegasii booda yeroon akkasitti isinii fiduu gaduma ooftan ol harkistan xiqqoos jechuudha. Gadi kanatti harkistanii viidiyoon ammaa kunoo bakka kana jira jechuudha. Viidiyoon madalagne kuni dhaggeeffatuudhaaf kiliikii kana tuqxanii yoommoo bilbila keessa gabbu'een dhaggeeffadha jettanis immoo asirra tuqxanii daawwat gootanii amma iddoo kana immee haa tuqnu innuu itti naannessee nu agarsiisa jechuudha. Egaa akkasitti jaayiza godhannee booda ilaa kunoo egaa jaayiza godhannee booda ilaa kunoo argaartuu nama sanaatii wajjin agartanii san booda bakka kana tuqna kunoo walakkuma kana gad tuqnaa. Egaa walakkaa tuqnee booda mallattoo tuqaa sadii kan ni tuqnaa. Ifama isumatti gadi tuqna isiniin jedhe. San booda mallattoo kana tuqnaa. San booda daawlood kunoo jechuudha. Dhumate. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.